هم خير من خلق الإله ومن ضرى كانوا قواميس الهداية للورى. Good morning. Akkam jirtan? Barnoota eegaluu barbaanna. Siif baay'ee barbaachisaadha jedhee waan yaadeef isiniif dhiyeessuu barbaade. Estiminiin safety stock plus lead time times average monthly consumption. Sinigale Estimin is equals to safety stock plus lead time times average monthly consumption. Estimax is equals to estimin plus times average monthly consumption. Minimum stock quantity. Procurement kun procurement ida. Estimin plus estimax is equals to estimin plus procurement times average monthly consumption. Sitti tokko kanaaf kun garaagarummaan isaa kun procurement isaati lead time dha. Lead time jechuun qorsa tokkicha ajajnee hanga qorichi sun nu dhufu qoricha bituudhaaf ajajnee hanga qorichi sun nu bira gahu fageenyi yookaan jidduun gaappiin jiru sun lead time jedhama. Lead time. Minimum stock quantity is equals to average monthly consumption times minimum stock level. Upper respiratory tract irratti treatmentiin nu goonu staphylococcus kun inni jarmi bacteria staphylococcus jedhutu fida. Medication kennamu demoo first line irratti amoksa upper respiratory tract irratti inni nu fidu bacteria maqaan isaa staphylococcus jedhama. Medication demoo amoksa first line amoksaadha. 30 minutes before meals or 60 minutes. Nyaata dura inni daqiiqaan 30 minutes nyaata dura qoricha liqimsinee 30 daqiiqaa 30 turuu qabna jechuudha. Nyaata qoricha san liqimsinee kaanee nyaata san nyaachuudhaaf daqiiqaa 30 turuu qabna yookiin 60 minutes turuu qabna jechuudha. Yoo nyaata qoricha nu ajajanii nyaata dura liqimsi yoo hin jedhan baay'inaan qoricha akkasii ajajamu coggaarraati. Isa sani akkasitti fudhannaa nyaata qoricha san nyaannee qoricha san liqimsinee nyaata nyaatuudhaaf daqiiqaa 30 turuu qabna minimum or 60 minutes turuu qabna jechuudha. Qoricha anti acid yookaan coggaarraa fudhachuu barbaanne ka garaachaa jechuudha. Qoricha garaachaa yeroo fudhannu anti acid qoricha coggaarraa yookaan garaachaa wajjin kiniiniin biraa medication biraa nuuf kenname 2 hour difference between anti-acid medication anti-acid fi qoricha san gaappii nu kennuu fi qabnu sa'aatii 2 garaagarummaa sa'aatii 2 jechuudha. Anti-acid fi 2 hour difference between anti-acid with other drug. Clear? Sinigale kunin estimax yeroo baay'ee COC irratti dhufa calculation irratti dhufa sirriitti ilaala. Lead time safety stock ammoo lead time times average monthly consumption. Minimum lead time 1 month ji'a tokko jechuudha.
xiqqaan lead time ka turuu danda'u qoricha ajajnee aga bira gahuutti gaappiin jiru ji'a tokko gadi yoo ta'u ta'e lead time jennee hin herreenu jechuudha. Therapeutic category oral polio frozen oral polio yeroo immunization kittibaati qoricha kittibaatiiti firiijii keessa negative 50 up to negative 25 jechuudha. Inni firiijiin percentiin irra taa'u qabu. Deep freezing less than 0 dha. Normal storage ደግሞ dry bakka gogaa well ventilated shady cool condition at temperature of 50 up to 25 degrees centigrade yoo ta'e temperature normal temperature in 50 up to 25 degrees centigrade dha. Dhufa kunis yoo sirriitti yeroo baay'ee gaafin tun illee dhufti. Storage normal storage condition jedhee dhufa 50 up to 25 or 30 illee jedhee takka yeroo baay'ee garuu 50 up to 25 degrees centigrade dha filannoo irratti dhufa. Special storage namoo special storage kan jennu vaccine kan kittibaati vaccine qorichoota kittibaati narcotic psychotropic narcotic irraaniti psychotropic ora psychiatric dha. Kunniin hundinuu special storage barbaachisa. Bakka adda titti yookaan locked cabinet keessa bakka qulfii qabu keessa kan kaa'aman. Special vaccine immoo bakka fridge frozen ta'e keessa kaa'ama. Kanniintu bakka qulfii barbaachisa. Director of store senior pharmacist or senior store keeper use kana kan inni qoricha bakka qoricha kanniini kan qulfii isaa kan qabu director of store senior pharmacist director store saniti fi or senior pharmacist nama pharmacy ka hojjetaa ture senior jechuun hojii keessa ture jechuudha. Fresh kan ta'e senior pharmacist or senior store keeper or store san eegu qara keessa ture jechuu hojii keessa warra ture senior kan jennu. For uncontrolled room temperature uncontrolled room temperature 50 to 30 degrees centigrade dha. Uncontrolled room temperature jenna direct sunammoo 50 up to 25 at normal storage condition kunis uncontrolled jenna. Kananis cold storage any temperature not be exceeding 8 usually between 12 to 8 degrees centigrade. Cold storage can bakki fridge any temperature not be exceeding 8 usually between saddeet hin caalle jechuudha. Cold bakki qorraa sun fridge jechuudha. Not be exceeding 8 degrees centigrade ka saddeet hin caalle degree centigrade saddeet kan hin caalle ta'uu qaba or between 2 up to 8 jidduu kana lamaan ta'uu qaba jechuudha. Protect from moisture qorichoyi protect from moisture jedhee irratti barraa'e percentiin sun less than 60% ta'uu qaba. Percentii 60 gad ta'uu qaba. From moisture less than 60% no more than 60 60 ol ta'uu qabu. Cool place in temperature between 8 bakki cool ta'e immoo between 8 and up to 50 degrees centigrade dha. Do not store over 8 yoo nun jedhan do not store over 8 yoo ta'e from 2 up to 8 degrees centigrade dha. Not store over or do not store below 8 yoo jedhamu 8 up to 25 degrees centigrade. Gaafin kunniin hedduu siyoosi irratti waan dhufuuf isiniif qabadhee dhihaadhe isiniin jedha.
from do not store over 8 on injere 2 up to 8. Do not store below 8 on injere demo 8 to 25 degrees centigrade. Film storage X-ray will not be exceeding 21 degrees centigrade or 70 Fahrenheit and 40 up to 16 degrees centigrade. X-ray in storage in isa not be exceed 21 not be exceed 21 or Fahrenheit in a more 70 Fahrenheit and 40 to 60 degrees centigrade. Humidity or replace plus or minus 5%. Protect from heat on not greater than 13 from heat. So do macalum kawichu. Protect from heat. From moisture more less than jata macalum kawu from moisture on G-ra protect over anunjet ega anunjet less than 16 jata macalum kawu from heat amma protect from heat anunjet soddo macalum kawu greater than 13 not less than 16 storage dan filter actually time tarefisani time between initiation of order and reception initiation of order and receive order ajaju fi receive fudhachu ajaja between time between saati jiddu ajajani qoricha ajajani aganu dhufu jiru san jechuudha. Walumaa galatti safety stock should always be on hand to prevent stock out. Safety stocking akkas jechuudha should always be on hand harka qabaachuu qabnu kufanne akka tasaa karaan badaa ta'uu danda'a. Emergency dhufee namni miidhama patientiin akka miidhamneef kan qoricha kaayannu qoricha wayii kan kaayannu jechuudha. Safety stocking akkas jechuu akka tasaa karaan dabarsuu dhabee qorichi dafee nu bira gahuu dhabuu danda'a. Saniif jecha patientii emergency ta'e dirqama qoricha argachuu qabu nama akkasii sanii miidhamuu mala waan ta'eef qoricha kaayachuu qabnu jechuudha. Safety stock equipment for storage meeshaa storageidhaaf barbaachisan Xerox pallet refrigerator locked cabinet locked desktop chair fair extinguisher walumaa gala akka ibidda dhaamsu san jechuu chair teessoo desktop chair the same locked metal refrigerator fridge illeen jiraachuu qaba pallet rack kanneen barbaachisaa. Pallet racking are strong and can handle large product as well as small. Kun baay'ee filataman pallet racking kun are strong hidhaallee can handle large product as well as small. Large fi small illee nuuf qabachuu danda'a jechuudha. Racks shall be selected based on the specification of the heaviest load waan guddaallee baachuu danda'a. Pallet racking kun cold chain equipment to weigh keeping product cold by itself. By itself yoo ta'e keeping product produce cold by itself yoo ta'e electrical refrigerator akkuma kamana itti fayyadamnu san jechuudha. Keeping product produce cold by itself electrical. Keeping product together with cold material yoo jedhe I mean box loaded with IC inni IC qabatee vaccine uumama keessa kennee si'achi hin deemnu sanii
jechuudha. Together by self emitting cold material together with first is called active. Kuni ka electricity achi sakkaane hojjetu sun active cold chain active jedhama. Kun second is called passive kawan bira argatu passive jennani cold only cold from the stored item itself. Yes, it's almost 10 centimeter. Haala teessumaa jechuun manni sun akkaataa inni itti ijaaramuu qabu yookaan ni ta'uu qabu. Kunis yeroo hedduu ni dhufa. Qormaata asii irratti 10 centimeter flooring isaa 10 centimeter ta'uu qabu. 13 centimeter away from the wall, no more than 2.5 meter or flammable kajennon flammable store on cool area. Flammable jena store on cool area like alcohol jechuudha. Alcohol flammable store on cool area kan jennuun dubbanneerra cool condition at 50 up to 25 degrees centigrade. State to cool condition 25 flammable can store on cool area like alcohol. Setting consider temperature. Setting consider temperature, humidity, pH and pH. These three was consider temperature, humidity, pH. Do not store over 30 degrees centigrade. From 2 up to 30 degrees centigrade. Do not store below 8. Not below 8 up to 25. 8 up to 25. Frozen vaccine, negative 50. Store latex like condom, glove, or products away. Latex kan jennuun product away from electric motor like condom, glove, etc. Protect from high seat lower shelf. Protect it or seat lower shelf irrakeena kagadaanu jechuudha. Madaldala gadaanu combustible combustible or flammable jedhama. Combustible or flammable such as alcohol. It is stored up to 50 up to 25 temperature irratti cool area kan jennuuni alcohol, ether and the other organic solvent stored in separate or cool area. Combustible or flammable alcohol, ether and the other organic solvent kan tahan combustible yookaan flammable jennaan. It is stored on cool area. Cool area temperature isaa 50 up to 25 degrees centigrade dha. High grade fever for children. Inni sadarkaa guddaarra jira temperature isaa kan jennuun daa'imman yoo 39 up to 40 degrees centigrade yoo ta'edha. Yoo temperature jira hangas kan dabalu ta'e high grade fever irra jira daa'imni sun jenna. Stock carton at least 10 centimeter over the floor. Bean card kan jennuun bean carding are used as an easy on stock level. Card on stock level or expire date kan qabu bean card jenna. Stock card lama jira, bean card and stock card. Difference between them: bean card is have expire date. Kaawwan tokko kun isin qaba.
stock card ደግሞ to know price of drug price gatiin drug irra jira to control shelf life kana lamaanii fayyada being carded wanni sirriitti hojjannuuf beekuu ni qabnu expire date yoo qabaate being carded if have expire date it is being card if have price of the drug stock card difference between them is this expire date yoo jedhe if you have expire date being card if have price of drug is stock card price of drug to control shelf life kasi goodbye السلامة